السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا ربي رحماني والمدابس الراس نجياني هني تكون هابين ديرا بدلاني بدلو بفتاني تكامي بفتاني بدلو بفتاني تكامي بفتاني يا ربي فارفدو جلستين تايني فربين سيجه بنيا الراتيني ميغا سيديني عمري سادناني خلقو في دبن قدا قدراني خاكان جالتو قبينيا بالماني فديسا والله لفود بالقماني فديسا والله لفود بالقماني ربي تنكيرا ملك الموتيني بكنا قرنسا نقمة ماني فكنا منينا غند جلاسني ولمت بعده جبت صدقاني أسر قتلت خاتمان طلاني دونان مسنت جنة رحماني دونان مسنت جنة رحماني amma gara gaffii teenya achi seenna waa'ee faashinaarraa waa xiqqoo dubbanna waan dachii balleesse isa zaman kana nurraa haa geedalu rabbitti himanna tanumaan jaalala rabbirra barbaanna yaa obboleeyyan keenya walirraa fudhanna sadiiroo namamoo faashina komanna karaa rabbii dhiifnee durra iblisiyaana hallayyaa gideedhaa nuti ispaaltii seenaa rizqii nu bal'ifnaan daranuutu qoyna kannuma rabbiitiin akka feene taana uffataas rabbiin hin feene bitanna akka yahudaatti boonnee bashannanna adeemsa hundaa'uu isaanirraa laallanna ajaa'ibuma namuutii fi manaa qabna waan hin taane hunda achirraa baranna tatteenyee hindii fi qaanaafaa daawwanna akka waan halaalitti qalbiidhaan eegganna xiqquma nu dabarraan irrattuu sheedoyna akki hunnum baasu maal jettanaadiya akki hunnum baasu maal jettanaadiya akkamiin agayami yaabbalayyan kooti bagaluu guttanii xiqqaafi guttaanii osoo achi seenne gara qophiidhaati taas dhaabbattutun balabbaleetii tooti yeruma hundaa'uu faallaa kiyya deemti ammas faashinarraa na dhoorkuu isiiti walleenuu na seeti fokkattuu akkasiiti uffattuu lakkiftee uttuu faashinaati inumaa'uu silaa akka isiidhaatti na dhoorku barbaaddi daawwachiitu ifiiti tiiviin bal'aan tahee madda beekumsaati hanin irraa baradhu teknooloojii ammaati akkaataa jireenyaa waa'ee uffataati nama isaa daawwatu maaltu aagaati si ajaa'ibsiisa uffannaa isaaniiti ansirraa hin qeebalu dubbii akkanaati faashina tuttuquu wayii anaaf taati bakka barteen dayta haasoo akkanaati tiivii fi faashinni madda jaalalaati achirraa barannee waa'ee jaalalaati akkaataatti wal fadhan dhiiraa fi dubartiin achirraa barannee jaarsa jaalannaati achirraa barannee jaarsa jaalannaati ati waan namaatii tanteessi fakkaate waan bareedu dhiiftee fokkottuu jaalatte waan bu'aas hin qabne yeroo teegisaaste xiqqoolleen gaanfattu yaa wanta batatte madda beekumsaatii tiivii hindii goratte afaan bantee idaa dalagaa goratte nuran hudaadaa fi hamiltanfaa dhiifte edaasa faashina achirraa qaraate waan shari'aa faalleessuun achiinu gobbaate silaa hindummaan sanuu si quba qabaatte silaa hindummaan sanuu si quba qabaatte guyyuma tokkollee kuma siif qabalte silaarranuun jetta kuma naaf qabalte amma dubbii dhugaa yoo nurraa fudhatte hubaa'us hin qaban akka ati dhalatte booliiwud daawwachuun akka haraam taate waa san qofaa miti kan sanfa fakkaate hundi si haraami yoo rabbitti amante hundi si haraami yoo rabbitti amante dubbii haraam tanaan natti hin dirja'ini sawaanuma hundaa'u hoggaanaan jettani hoggaa tottolfannees haraami jettani sawaanuma haraam qofa barattani isinii bongallee dhageeyyoo beetanii kitaaba banaddaa achinni galtanii haraamii halaalis addaan baafattanii ilmii xixiqqoodhaan mudhiina kuttanii babbareedaa jee rabbiin koo guddaanii ragaan itti qabaa hijiban sayini akka dubbatetti gaaf tokko nabiini irratti haa jiraatu nagaa brahmanini annallaahu jamiilun bareeda rabbiini yuhibbul jamaalaa babbareedii gooni yuhibbul jamaalaa babbareedii gooni mana sirraa shari'aa waan jenne deemi turiidhaani anna gargaareehu asirratti biini akkaataa isarraa hin bare akkaataa itti babbareedanii huccuu qaamaatii fi akkaataa itti diddibatanii akkaataa itti diddibatanii ni bareede yoo bareedde malee nufeetu dhiiftini ni bareede ennaa booni faashinaani ni bareede ennaa booni faashinaani maaliin boonaa miti husnarraa dhamaatu teetii baalageedhaa rabbii keen sodaattu akka rabbiin jeetti shari'aan hordoftu huccuu qalloo fayyachuu xiqqoolleen gaanfattu hoggaa shaabistitiin hidhii diimeeffattu dibata waadaatiin fuula addeeffattu akka waan dhiirte hundi sumarraa qabamtu hoggaa mana keessaa shittoo ficamsitu irra deddeebitee daawwitiin ilaaltu
Yoo geedeen siin jette harree eessa deemta asiiniin gakkee magaalaa waa bitu mee maalin iyyateeti hoggaa akkas godhattu dhiira goosisuu fi akka isiin fuufuuf jettu foolee tee dhageessee akka ala gabbaatu inumaan gaanfattu ragaana fidatu jecha nabiyyiidhaa bakka hin taane fassaratu jaarsawan keetiifuu dila kanan boontu eessa jirti shariyaan akka deemsin jettu eessa jirti shariyaan akka deemsin jettu. Mee ofii shittooto ragaasii ni qabda yoo irraa dhageesse xiqqoo naa dubbatta addaan baafachuu fi wayii natti aarta addaan baafachuu fi wayii natti aarta. Alhamdulillahi yaa rabbii mu'iini qalbii sii dhimmiftee kunoo shari'aani akka haraam ta'e dibachuu shittooni nu ibseeti jira nabiyyiin rahmaani dhalaan manaa gabbaate ibdittee hadiraani tamanaa gabbaate huccuu qaqallooni isiin taatee jirti barfii hukumizaanii wajjiciisuu baattus dhiira zaahiraani zinaa goote jaan ergamaan rahmaani ganaarraa ta'ubadhu mee haala duraani ganaarraa ta'ubadhu mee haala duraani. Suutaan agarsiita maana arrabsita bagaan si arrabsee si beekaa jallata isaati maaliif faashina jibbita lubbuufiin jibbahaa hiikaa isaanii beeyta hiikaa isaa waan beeku biyyuutti fuula fakkaata faashinni faahishaa akkasitti beeyta hiikaan faahishaa too maali dhiiroo laata barfokkotaa jechuu duraan wahii beeyta amma dubbiin naaf galte fakkaata duboo yoo si adda baate yoom lakkifta laata ammarraa dhiiseetiin toobadhee salaata amma qajeeltee anatti fakkaata ganaarraa na shakkii karaa faranjoota akkana haa kunoo karaa nabiyyoota atis galatoomi harkadhu jannata ganaattiin deebiin karaa shayxaanota haaya obboleetii xiyya wahinatti aarta lakkiisittiin aaruu kee hagooyinaan mataa inshaallahu qajeela fuulduraas nagarta ganaa qaanaatii fi banattee ni dhaamta wallaahi ganaan laalu ittiin qabu dantaa hanga isa laaltu mee maal faada goota nuura hudaa laala TV muslimtoota nuura hudaa laala TV